Ashaamar kafuuni jirra jirtu jennee ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanis siniin jedhaa jira. Ayyee wanti naannurra qabadhee dhufe shamarran keenyaaf jechuudha. Wanti nufi kiyyaa fayyadamu isinis akka fayyadamtanii jedhee tanan sinii qabadhee dhufe innis waa'ee fuula keessaniitti wal qabate jechuudha. Akkasis siniin jedha ani guyyaa har'a kana sinii qabadhee dhufe arraaf kireemaa tokko sinitti agarsiisa. Borummoo wanta biraas torbee tokko boodammoo wanta biraas sinii hojjedha jechuudha. Maaliif jechuun dura yaalee tanan ofii kiyyaa ofirratti yaalee isinii hojjedha jechuudha. Akkasiin jedha guyyaa har'aa si fayyada jedheen kanan si yaadu galgala dibattanii raftu isa kana jechuudha. Dhugaa kunuunaa isa kana sirraa jechuudha. Isa kana keessa saammoo meekaappii siniin barbaachisu paawudarii ofitti narinaa dhugaa siniin jedha. Kana jechuudha. Diraamaa biyya Dubaayitti barri gizee diskaawuntiin jiru birrii 40 yeroo diskaawuntiin immoo hin jirre faarmaasirraa birrii 65 jechuudha. Maallaqa laaltanii bifa keessan hin balleessina. Akkasii ani dura akkasiin ture dhugaa rabbii maaliif jechuun kana uumnan bitee huddiidha jedheen jedha hin bitu jechuudha. Akkasiis hin jedha. Kireema kana dibadhaa galgala yeroo raftanii sinin jedha. Dhugaa baay'ee bareeda kana bitadha dibadhaa dhuguma rabbii galgala yeroo raftanii dhiqattanii sirriitti saamunaadhaan jechuudha. Saamunaa immoo hin filatina saamunaa dhannaan dhiqattanii dhiqadhaa fuula keessan jechuudha. Dhuguma sinin jedha maaliif saamunaa hin filatina fuula keessaniif rakkoo hin qabu. Ani gama kootiin rakkoo hin qabu sin garuu filachuu dandeessu jechuudha. Akkasiin sinin jedha bifa kanaan galgala yeroo rafuu deemu hoggaan hojii koo fixadhe dibadhee rafaa jechuudha. Maaliif jechuun nuti waan baay'ee yaadna. Keessattuu shamarran biyya Arabaa kun fuulli keenya gosuu bada jechuudha. Maaliif jennaan aariitu jira wanta baay'eetu jira isiniin jira bifa kanaanii dibattanii raftu galgala jechuudha. Ganama ofirraa dhiqxu. Egaa wanta nummaan ofirraa dhiqee ganama dibadhu boruun isiniif qabadhee dhufaa jechuudha. Maaliif viidiyoo gabaabaan hojjechuu barbaada waan ta'eef viidiyoo xiqqoon hojjedha. Kanaaf yeroo akka kootitti viidiyoo dheeraa laaluun jaaladha. Sababii kanaaf akkasitti dibattanii raftu. Inni ganama sinirraa akkasitti yeroo rirriittanii sinirraa ka'a jechuudha. Rirriitta dhiqadhaa fuula keessan isiniin jedha. Ganama yeroo kaatanii fuulli keessan bakka intinii isiniin barbaadu meekaappii isiniin jedha. Nagaatti naa tura turtii gaarii.